Safu 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 sera. 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 Safu sera. Safu sera. Safu sera. Safu sera. Safu. Nagaaf nageenyi keessan akkam kabajamtoota daawwattoota keenyaa nagaa keessanii kun sagantaa safuu seeraati. Sagantaa keenya safuu seeraa OBN sagalee uummataa fi tajaajila beeksisaa fi bashannanaa Zinnaash Olaanii waliin qopheessan kunoo qabannee dhiyaanneerra. Sagantaa keenya daqiiqaa 30 nu faana turtanii akka daawwattanii fi yaada akka irratti kennitan kabaja guddaan isin affeerra. Yoo yaada qabaattan karaa lakkoofsa bilbila keenyaa 01147088 haloo jechuu dandeessu yookaan immoo karaa Facebook keenyaa ergaa gabaabaa erguu dandeessu. Yaadaa fi gaaffii komii qabdan dhimma seeraa irratti qofaa akka dhiyeessitan isin affeerra. Kanneen kanaan dura yaadanuu kennitan hunduma keessan guddaa isin galateeffanna. Ispoonsarii sagantaa keenyaa Ejensii Galmeessa Ragaa Bu'uura Hawaasummaa Naannoo Oromiyaa akkasumas immoo Biiroo Dhimma Dubartoota Daa'immanii fi Dargaggoota Oromiyaati guddaa isaan galateeffanna. Sagantaan kun akka miila lamaan dhaabbatu akkasumas immoo dhimma seeraa irratti hubannoo gahaa argattanii akka hubannoo seeraa argattan kan isin taasisan isaan waan ta'aniif guddaa isaan galateeffanna. Baay'een keessan odeeffannoo irratti illaa muda janeessa dhaqee kanaan dura toora intarneetii irraa gabbuusee odeeffannoo nu dhiyeessa ture hin badee jettanii gaafachaa turtan har'a dhufeera. Illaamu wajjin daqiiqaa muraasaaf turaatii anaa wajjin deebinee wal argina. Seerri safuu qaba, safuunis seera qaba. Deebiin akkam jirtu daawwattoota keenya gara odeeffannoo keenya sa'aatii kanatti dabarreetiin jirra. Odeeffannoo keenyaatiin ka jalqaba kan laalloo dhaabbata poolisii idil addunyaa hoogganaa kan turan Mr. Meng Huangin himannaan irratti banamuusaa beeksitiin jira poolisiin. Keessumattuu mootummaa Chaayinaa wajjin waliigaltee dhabuun isaa himannaan kun akka irratti banamuutiif sababa ta'eera jedhameetiin jira. Hoogganaan kun egaa ji'a fulbaana darbe keessa himannaan irratti baay'atee jennaan ofii isaaniitiin aangoo gadhiisanii. Qondaaltonni mootummaa Chaayinaa himannaa kana irratti banaatiin jiran hoogganaan poolisii idil addunyaa Interpol kan ta'an kuni Mr. Weng yeroo aangoo qabatanitti aangoo isaanii fayyadamuudhaan malaammaltummaa raawwachuun maallaqa hedduu kuufatanii jiran jechuudhaan himannaa irratti baasanii jiran. Kana irrattis immoo isaan yeroo adda addaatti hojii hojjechuutu hin taane jireenya qaalii maallaqa baasuu bashannanuu fi iddoowwan adda addaatti kan isaan mul'atanidha. Kunis dhoksaadhaan maallaqa kuufataniitiin kan fayyadamanii jiranidha jechuudhaan poolisiin biyyattiis ibsa baasee jira. Haa ta'utii agammaatti garuu himannaan seera qabeessa ta'e mana murtiitti dhiyaateen jiru yeroo gabaabaa kana keessatti garuu himannaan kun akka irratti dhiyaatu ni himama. Haa ta'utii haati warraan Mr. Meng garuu Faransaay keessatti kan argaman abbaan warraa isaanii gara seeraatiin gargaarsi akka argatamuutiif pirezidaantii Faransaay Emmanuel Macronitiin gaafatanii jiranii akkasumas haalli isaan keessa jiranillee poolisiin akka hordofaa jiru himus nageenya isaanii addeessa jechuudhaan Macron akka isaan daawwachiisan gaafattee jirti haati warraan isaanii. Haa ta'utii mootummaan Chaayinaa malaammaltummaa wajjin wal qabatee keessumattuu maallaqa seeraan ala fudhachuu fi jireenya qaalii kanneen maallaqa hedduu baasanii jiraatan irratti xiyyeeffannoo godhatee akka adabbii raawwatu beeksiseetiin jira. Yeroo dhiyoo kana keessatti illee dargaggeessi tokko haala wal fakkaatuun himatamee Chaayinaa keessatti hidhaa waggoottan 14tiin adabamuun isaa gabaasni BBC ni mul'isa. Odeeffannoo keenya kan lammataatiin immoo qorannoon barruulee meedikaal joornaal kan jedhamu kan biyya Ingilizitti maxxanfamu irratti akka mul'isutti lakkoofsi lammiilee biyyattii kan tamboo xuuxanii agas mara hir'isaa kan jirre kan beeksedha. Haa ta'utii garuu seerri gamsanaatiin jiru immoo fooyya'aa akka qabus qorannichi eereetiin jira. Keessumattuu kanneen seera biyyattii bocan kana xiyyeeffannoo gochuu akka qaban kan isaan ibsani. Keessumattuu lammiilee biyyattii keessaatii nama 5 keessaatii namni tokko tamboo akka xuxudha qorannoon kan mul'isaatiin ture. Haa ta'utii yeroo dhiyoo keessatti immoo seera jijjiirameetiin keessumattuu akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2007 irraatii kaasee seerri tokko baheetiin jira. Sana wajjin wal qabatee jijjiiramni dhufeetiin jira. Nama 5 keessaatii nam tokko kan ture amma nama 4 keessaatii nam tokkotti gadi bu'eetiin jira. Kuni wajjin wal qabatee keessumattuu lakkoofsi dargaggootaa kan umriin isaanii yeroo xiqqoo ta'e yeroodhaan gara isaan tamboo xuxxeejjaan kun akka hir'atuutiif jecha jijjiiramni barbaachisaa akka ta'e kan isaan himanii. Egaan manneen keessumattuu suuqiiwwan tamboo gurguran mallattoon tamboo tokko illee naannoo sanatti akka hin jiraanne
kanneen immoo tamboo oomishan immoo barreeffama achi gubbaarratti miidhaa tamboon geessu qofaa osoo hin taane akkamitti araada kana keessaati ba'uu akka danda'an illee kan ibsu achirratti barreeffama akka qabudha kan isaan jedhani. Sanaan alatti immoo umriin keessumattuu namni tokko tamboo dhaqee suuqiidhaa bituudha yoo jedhu umriin isaa ilaalamuu qaba. Duraan 18 ol yoo ta'e ni gurguramaaf ture, amma garuu seerri kun fooyyee gara 21tti ol siquu akka qabudha kan isaan jedhani. Kana wajjin wal qabatee egaa keessumattuu naannoo ummanni baay'atutti tamboo alatti xuuxuu dhorkaa akka ta'ee fi kanneen wajjin wal qabataniin dhimmoota keessumattuu kama wajjin walitti jiran yoo fooyya'e akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2022tti lakkoofsi lammiilee biyyatti kan tambooxanii dhibbeentaa 12tti akka gadi bu'u ni hojjannaa jedhanis kan isaan jirani. Haala wal fakkaatuun Ameerikaa keessattis seerri keessumattuu kanneen tamboo xuuxanii umriin isaanii 18 gara 21tti akka ol guddatuuf kanneen seera baasan akka hojiitti seensaniitiif qorannoo kan gaggeessaatiin jiran. Eeruu kennaa fi akka jedha gabaasni BBC kan mul'isu. Odeeffannoo irraaf qabanne kanumadha. Qophiin safuu seeraatti dhufaa ammas turtii gaarii. daa'imman ofii godhattan yookiin immoo guddifachaan kan fudhattan galmeessisaa. Gaa'ela keessaniif waraqaa ragaa qabaadhaa isinitti hin fidin malee yoo gaa'elli diigames waraqaa ragaa qabaachuu barbaachisa. Sababni du'aas haa galmaa'u. Galmeessi ragaalee madda odeeffannooti. Magaalaa fi baadiyyaattis fagoo hin deemtan manaajira gandaa biratti galmooftanii ragaa fudhattu. Kan kana hordofeetu ammayyummaa gabbifachaa jiruuf jireenyaaf ragaa qabaachaa deema. Eejensii galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa Oromiyaa. Ragaa gurmeeffachuun faayidaa hawaasaatiif guddina taateewwan galmeessuun jijjiirama biyyaatiif. Ilaamuun dajanee guddaa galateeffannaa naannoo keessan maaltu jira? Kan biyya keessaas hin keessummeessina waan ta'eef karaa lakkoofsa bilbila keenyaa akka nuun geessan kabaja guddaan isin affeerraa. Namoonni tokko tokko keessumaa ijoolleen dhiiraa umurii dargaggummaa keessa jirtan ijoolleen durbaa yeroo isin bira darbuu dhuftan maal jettuun? Ol beenna waan isin jettan. Keessumaa ijoollee durbaa ishee mana barnootaa deemtu yuunifoormii uffattee boorsaa ishee qabattee deemtu adaraa rabbi ittiin dubbatinaa. Ittuman dubbatinaa mee darbanii karaarra maal ta'uu callisanii deeman. Kana jechuun ijoollee durbaa kana mana barnootaa hin deeminii hin baratiin gad deebi'i jechuudha malee jaalalas miti. Maal beekte amma daa'imti xiqqoo jaalala mana barnootaa deemoo ishee guddoo silaa itti fuudheera. Yoo sin dubbiste dubbiste yoo dubbisuu baatte itti bu'anii harkaan harkisuu nu jiraam. Yeroo tokko tokko biyya namaati dubartiitti dubbachuu yookaan harkaan itti bu'uu mitiiti. Ija hamaatiin akkasiin ilaaluun ija guutanii ilaaluun nama adabsiisa. Asitti mootummaa warrabsaa oolamtiire. Kanaaf ijoollee durbaatti warri dubbattan warri karaa irratti ba'uuf galuu ishee dhowrkitanii ishee dhiphistan maaligaa gurbaan sun achi taa'e yeroo ta'e dhagaa sanarra akkamittiin darbaa eessaaniin darbaa itti akka isheen yaaddoftu silaa gaachana ta'uu qabdu turtan obbolaa keessa warra durbaa. Hunduma dhiiraa miti gaa warra ijoollee durbaatti dubbattan warra isaan yaaddessitan ba'uuf galuu isaanii akka isaan siqiqan akka isaan dhiphatan warra gootaniif jechuudha. Mee kanattaan sagantaa wayiitu jira kan dhimma kanarratti xiyyeeffatu. Isas ilaalaa isa keessattis of ilaalaa anaa wajjin deebinee wal argina. Seerri safuu qaba. Safuunis seera qaba. Iddoo sochaatutti si qoccolu beekte iddoo manaatti ta'uu danda'a naannoo mana barumsaatti karaadhuma deemtu irratti qoccolaan ni jira. Maqaan koo Yoosan Diribsaan jedhama. Waa'ee qoccolaa irratti baay'achuu baatus darbee nan qoccola. Kana hin jedhu immoo yoo isheen bifaan natti tolte tokko yoo deemsa ishee haala ishee tokko ilaale nan qoccola. Fakkeenyaaf akkam bareeddaa bifti kee uffanni kee sirrii adeema yoo furdoo taate immoo qalloo wantuma ishee dinqu wanta ishee ajaa'ibsiisu akka kofaltuuf waan tokko qoccola. Almaas Fayyisaan jedhama.
yeroo baay'ee karaarra yeroo nan deemu waan adda addaatu nama mudatanaaf gala garuu maqaa kiyyeessa sirriidhaan otoo hin ta'in maqaa dabalataadhaan sababiin furdoo ta'ee fi furdoo naan jedhu kaammoo kun isaanii isa garaagaraatiin godhanii qacoo naan jedhu. Yeroo baay'ee immoo waan na mudatu wantoota nan jedhu qaama koo isa durbaa kanaatiin bakka nan deema hiriyoota koo waliin baay'ee taanee gaafa deemnu maanni duuba keetti kan qabattee naan jedhu nan barbaada maaltu duuba koo jira jedhee garuu na duubamtu iyyuu hin jiru. Maqaan koo Eeliyaas jedhama. Anaaf qocoolaa jechuun qocoolaa naaf akka amalatee yookaan kan na wajjin ture jechuunis ijoollee dubaraa yoon arge qocooluu nan jaalladha. Namoonni tokko akka amalaatti aadaa godhatanii namoonni itti haasa'an ni jiru. Kun immoo shamarraniif miidhaa qaba jedheen yaada. Kunis maalidha? Namni tokko sagalee namaa dhaga'uun barbaadu yoo jedhee kuni mirga isaati. Namni akkanatti haasa'uun barbaadu yoo jedhee mirga isaati. Garuu isaan qocollaan kun immoo arrabsoon ni jira. Wanta baay'ee jedhama beektee. Si jajuurraan kan hafe arrabsoon ni jira. Kun immoo akkaatii firiidamii hin qabne si taasisa. Gaaf tokko duubatti gaafa si rukutanii garmalee nama aarsa beekta. Gaafa si rukutan tarii aartee yookaan arrabsitee bira dabartaa yookaan callistee bira dabarraan immoo ittuuyyuu callisuu dhiisuu danda'u. Namoonni hedduun isaanii akka carraa ta'ee tooni waan garaagaraatiin kan noosi jedhan rifeensa kee yoo firiizii godhattee deemtee maanni cidhiima kan mataa kee irraa siin jedhu. Waan garaagaraa sirratti buusuun isaanii oolu isa sanii fidha malee kan nama ajaa'ibus jira akkuma san immoo kan nama aarsanis jiran. Yeroo baay'ee qocolaa irratti kan isheen deebistu haala shamarraa irratti hundaa'a. Tokko deebii gaarii tokko kan muufattu jirti kan loltu jirti. Isheen tokko cal jettee kan deemtu jirti. Tokko kan taphachiiftee haasoftee irraanfachiistee deemtu jirti. Kanaaf wanta kana jira. Akka seeraan na gaafachiisu nan beeka. Akka seeraan na gaafachiisu osoo hin beeku garuu ijoolleen seeratti na dhiyeessitu waan hin jirreef jecha nan tuttuqaa nan hammadhaa fedha jaraa ala waliin haasa'uudhaaf haala takka nan mijeeffadhaa jecha. Nama kana hunda nan gaafachiisaa yookiin immoo nan adabsiisa jennee yaadees hin beeku beektaa. Kan gaafachiisus jira kan gaafachiisuu kan hin gaafachiisnellee jiraachuu dhiisuu danda'a. Namni tokko fedhiisaa malee nama tokko qabu jechuun akka eeggate namni kamiyyuu madaaluun isaa hin oolu. Maal jettii Zinnaash kuni? Ijoollee durbaatti yoo dubbachuu baanne silaa uffatanii ba'anii isaanuu ittiin tolu warri jettanis jirtu. Miti. Seerri immoo akkasiin jedhu. Seerri maal jedha dhimma kanarratti dhimma qocollaa irratti yoo jettaniif kunooti ogeessi seera. Seerri safuu qaba safuunis seera qaba. Ispoonsarri sagantaa keenya ejansii galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa naannoo Oromiyaa akkasumas biiroo dhimma dubartoota daa'immaniif dargaggoota Oromiyaati. Nan dhufaa hammasitti ogeessa seeraa kanaa wajjin tura dhimma qocolloo irratti yaada kenna. Gochi amma ibsamaatti jiru kuni dambii darbuu yookaan immoo yakka salphaa jedhamee kan caqafamu keessa jira waan ta'eef seera dambii darbuu keessas kutaalee adda addaa qabu. Kutaalee adda addaa jiran keessaa amma fakkeenyaaf kitaabuma seera yakkaa kitaaba 8ffaa kutaa addaa keessatti dambiiwwan darbuu namoota irratti raawwataman maal akka ta'e ni kaa'aa jechuudha. Fakkeenyaaf badiiwwan dambii darbuu namoota irratti raawwataman keessa kan galudha jechuudha. Gochi amma raawwatamaa jennee yaannu kuni dambii darbamee jira. Dambiin darbame kun immoo namoota irratti jechuudha. Dambiin namoota irratti darbe kun harka darbuu yookaan immoo gocha humna salphaadhaan fayyadamanii miidhaa namarratti geessisuu kan jedhu jalatti kan kufu waan ta'eef amma fakkeenyaaf keewwata 800 seera yakkaa keewwata 840 yoo ilaallu namni kamiyyuu bu'uura seeraatiin fedhii nama tokkootiin ala qaama nama biraa rukutuu yookaan immoo qabu osoo madeessin jechuudha. Miidhaa cimaa osoo irraan hin geessisin fedhii nama sanaatiin ala osoo hin madeessin yookaan immoo harka darbee qaamaan kan rukutu yookaan immoo kan qabu yoo ta'e kan adabsiisu akka ta'e ni ka'a jechuudha. Akkasumas wanta biraa qaama wanta harkatti qabannee jirru tokko qaama namaa biratti darbachuu ta'uu danda'a jechuudha. Waan xiqqoo amma fakkeenyaaf lakafaa yeroo jedhamu
waan ta'e qabatanii irratti darbachuu ta'uu danda'a waanuma miidhaan geessisne jechuudha. Wanta akkasii kanas irratti raawwatama ta'e adabbii kan adabsiisu ta'uu yookaan immoo yakka ta'uu ni ka'a jechuudha. Dhimmi kun irratti raawwateera jedhee waajjira poolisiitti yeroo himu waajjira abbaa alangaatti yoo himu yookaan immoo mana murtiitti gaafa himu raawwachuu koo fi raawwachuu dhiisuu kootiif ragaa qabaachuun qaba. Ragaan qabu taanaan qaamni ani himadhu sun hin raawwanne jedhee ni haala jechuudha. Ni haala ta'e raawwachuu isaan ibsuu danda'uu qaba jechuudha. Innis karaa biraatiin hin raawwanne jedhee ragaa dhiyeeffachuu danda'a waan ta'eef ragaa sirrii ta'e qabannee dhiyeeffannee eeruu keenya qaama aangoo qabutti waajjira poolisiitti dhiyeeffannee sana booda qoratamee karaa abbaa alangaatiin akka mana murtiitti dhiyaatamu gochuu ni dandeenya jechuudha. Daa'imman ofii godhattan yookiin immoo guddifachaan kan fudhattan galmeessisaa. Gaa'ela keessaniif waraqaa ragaa qabaadhaa isinitti hin fidin malee yoo gaa'elli diigames waraqaa ragaa qabaachuu barbaachisa. Sababni du'aas haa galmaa'u. Galmeessi ragaalee madda odeeffannooti. Magaalaa fi baadiyyaattis fagoo hin deemtan manaajira gandaa biratti galmooftanii ragaa fudhatu. Kan kana hordofetu ammayyummaa gabbifachaa jiruuf jireenyaaf ragaa qabaachaa deema. Eejensii galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa Oromiyaa. Ragaa gurmeeffachuun faayidaa hawaasaatiif guddina taateewwan galmeessuun jijjiirama biyyaatiif. Egaa kana fakkaataa dubartootatti yoo dubbattan yookaan immoo ijoollee durbaa fedhii isheetiin ala yoo itti dubbattan yoo sin rakkistan yoo akka isheen itti dubbatamu utuu isheen hin barbaadin yoo itti dubbattan seerri maal jedha kan jedhuuf ogeessi seeraa akkasittiin nutti himaniiru. Seerri safuu qaba, safuunis seera qaba. Nuti ijoollee abbaa gadaati. Seera kabajnee safuu keenyas eegnee seeraa fi seernaan jiraachuu qabna kan jedhuufidha. Egaa eddii nuti safuu keenya jaallanna ta'e seeras kabajuun barbaachisaa waan ta'eef kan dhimma kana kaasne gara fuulduraatti dhimma kanaa fi kana fakkaatu bal'inaan isinis wanta naannoo keessan jiru yoo nu ergitan bal'inaan irratti xiyyeeffannee hojjechuu dandeenya. Amma abboomaa margaa walaloo qaba. Walaloo isaatiin immoo xiqqoo turree gara qabxiitti nutti immoo dabarra. Seera safuu qaba, safuunis seera qaba. Oromiyaatti dhalattanii kan daawwitii jannataa taate mootota seenaa godhee uumaan dachiif sillaate beekumsi hawwa addunyaa isiniin argate hiikaa adda uummata gurraachaa mataa kuushii Afrikaa kan yuuneeskoof addunyaan ragaa isiniif ba'eeru kan falaasamni keessan ardiif hundee ta'eeru. Waan qabdan arjoomtanii warri ittiin baafne hamma kan qooqni afaan keessanii mi'aawu akka dammaa kun qophii safuu seeraati kan ilaaltaniif mana teessanii kan walaloo dubbisu immoo ana abboomaa keessanii Ameerikaa irraa naanna'ee Eeshiyaa keessa labee kan hojjetee agarsiisu hiika gootummaan dhabee haqaa fi biyya utubuuf kan darbanii caban lafee edaa hiikni gootummaa Oromoo biratti hafe. Waan ijatti hin tolle, waan gurratti hin tolle yoo hojjetan waan dabaa yoo uumaan dhiise iyyuu dacheetu nama qaba. Waan dabaa hojjetanii abaarsa hammaarrachuun cooliganii hafuudha. Gocha hawaasni hin jaallanne inni akkasii safuudha. Dirqama isaa beekee kan mirga ofiif dubbatu, daangaa namaatu hin tuqin kan daangaa ofii eeggatu. Kabajee kabachiisee haqaaf qabataanaan abjuuf mul'ata dheeraa yoo haqaaf laaqaan qabaatiin inni akkasii immoo seera. Kan utubee nurraa qabu hammaataadhaa fi hamaa safuun abbaa Oromoo seerri keenya ganamaa yoo dhugaan bakka irraa kaatu yeroo haqni faalamu murtii maal akka kennu deebi'ee haa ilaalamu. Filatee irran deemu karaa lolaaf abaarsa haqa dabe qajeelchee kan wallole araarsa. Utuu ittiin qajeeluu dandeessu galaadhaaf qoraafattee seera hayyuun tumeerra hin ciisiin boraafattee gadaadhaan abbootiin kee moggaafamanii injiinaroota nageenyaa har'amaaf sirra geenyee dabuu haqaa dhageenya. Akka dachaan siif galuuf hiikni namummaaf kabaja haqa namaaf bakka kennii jedhee seerri safuunis ajaja. Isa ilaalan kana tokkoon tokko caalchisnee alaa dhufe ta'a malee Oromoon nun dhaalchisne. Sababa keetti haqni cooligaa'ee hin qooriin ashaaraa safuun kaa'eerra miilla tuffiin hin jooriin. Isa ilaalan kana tokkoon tokko caalchisnee alaa dhufe ta'a malee Oromoon nun dhaalchisne. Safuun karaa seeraa seerri karaa safuu deema tokko tokkoon hin hankaaku. Harmatu lama malee aannan tokkichumaa jedha Oromoon yoo mammaaku. Fayyaanaaf ta'a martuu umuriin jiraadhaa naaf raagaa. Sababni isaa haqni saba nagaa qabu keessatti lalisee dagaagaa. Ulfaadhaa.
daa'imman ofii godhattan yookiin immoo guddifachaan kan fudhattan galmeessisaa. Gaa'ela keessaniif waraqaa ragaa qabaadhaa isinittiin fidin malee yoo gaa'elli diigames waraqaa ragaa qabaachuu barbaachisa. Sababni du'aas haa galmaa'u. Galmeessi ragaalee madda odeeffannooti. Magaalaa fi baadiyyaattis fagoo hin deemtan manaajira gandaa biratti galmooftanii ragaa fudhatu. Kan kana hordofeetu ammayyummaa gabbifachaa jiruuf jireenyaaf ragaa qabaachaa deema. Eejensii galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa Oromiyaa. Ragaa gurmeeffachuun faayidaa hawaasaatiifi guddina taateewwan galmeessuun jijjiirama biyyaatiifi. Tibba darbee lataan toora feesbuukii keenya irratti seera jechuun maal jechuudha jedhee kan gaafate namoonni adda addaa karaa feesbuukii keenyaa seera jechuun akkas jechuudha, seera jechuun akkana jechuudha, seera jechuun kanaa fi kana jechuudha jettanii kan isin deebistan jira. Har'as an seera jechuun maal jechuudha? Seera jechuun olaantummaan waan tokko kan murteessu yookiin immoo olaantummaa biyya tokkoo jechuudha. Seera jechuun biyyi tokko olaantummaan seeraa kan keessatti mirkanaa'ee ittiin bultuu fi seera san kabajee misoomni nageenya kan keessatti dagaaguu fi kan hojiirra oolu sanada biyyi tokko ittiin bultu jechuudha. Seera jechuun tumaata yookaan bulchiinsa biyya tokkoo keessatti tumaata uummata san ittiin bulchanii achi keessatti mirgaa fi dirqama uummata sanii haala safuu, aadaa, duudhaa uummata tokkoo of keessatti qabateen kan uummanni irratti walii galuu jechuudha. Naaf seera jechuudha. Seera akkamiin na gaafatta natti? Seerumti biyyattii maal jechuudha? Seeruma jechuun. Seera eegi adaraa seeraa namni jedhamiti maalum jechuudha seera? Seerri biyyaa jechuun lolanis adaraa seeraa hoo jedhan adaraa biyyaa hoo jedhan dhaabbachuu koo deebii koo waan kan biraa dhiisiti manumallee seenin hoo jedhan adaraa biyyaa seenin adaraa seeraa seenin hoo jedhan dhiisuu. Anaa fi seera jechuun akkaataa ittiin bulmaata hawaasa tokkooti. Amala akkaataa jireenya hawaasa tokkoo wantoota hooggan waan kallattii qabsiisu jechuudha. Seera jechuun seera jechuun seera biyyattii jechuudha. Seera jechuun kan namoonni hundumtuu irratti walii galanii akka kanattiin bulla haala akkasiitiin bulla akkasittiin jalatti bulla bifa akkasiitiin ittiin jiraanne namoonni kan tumatanidha jechuudha. Seerri yaanaaf jechuun kan biyyi tokko ittiin bulchuu fi qaama mootummaadhaan bahee fi uummanni tokko jaalalaan ol kabajaan waan san duuka bu'ee bifa orderri ta'een akka hojjetee ittiin jiraatu kan taasisudha. Kanaafuu seerri bu'uura biyya tokkoo ta'uu isaatiin qaama uummata hundaaf qixatti dhaabbateen bahee uummanni bifa saniin osoo waliin jeeqin osoo jechuun rakkina tokko uumin orderii saniin akka jiraatu waan taasisuu danda'udha jechuudha. Kanaafuu akkasitti. Seera jechuun yaa'u hundumtuu wal qixatee kan ittiin bulu. Anaaf seera jechuun hawaasni tokko ittiin bulmaata ofiisaatii baafatee maybe amala isaa ta'uu danda'a yookiin ittiin bulmaata isaa ta'uu danda'a hariiroo isaa ta'uu danda'a isa regulate gochuudhaaf isa akkaataa seera qabeessa ta'ee fi akkaataa safuu uummataa ta'eedhaan adeemsisuudhaaf kan itti fayyadamudha jedhee yaada. Seera jechuun mootummaa jechuudha. Seera jechuun akkaataa wanni tokko ittiin eeggamu yookaan immoo akkaataa namoonni wanta hundaa olitti kabajanii jiraatan jechuudha. Seerri duudhaa jira. Seerri ammayyaa immoo seera duudhaa irratti hundaa'eeti haala jiruuf jireenya qajeelfama jechuudha. Akkaataa itti jiraatan. Akkaataa waan waal ta'e wayiiti jechuudha. Safuun sadarkaa aadaatti jira. Miiruma keenya hin beekna malee waan barreeffamee waal ta'ee qindaa'ee bifa saayinsawaan taa'e miti. Seerri garuu sirriitti xiinxalamee wanti safuu san keessaa maddu jiruuf jireenya hawaasaa keessaa maddu suni seera aadaa soo ta'e xiinxalameetuma waan sun sirriitti bilchaatee irratti walii galameeti. Seerri ammayyaa ammoo achi keessaa inumaa saayinsiin deeggarameeti hundee ijaarama jechuudha. Namoonni garaagaraa seera jechuun maal jechuu akka ta'e haala isin amma daawwattan kanaan ibsaniiru. Seera jechuun maal jechuudha kan jedhuuf immoo ogeessi seeraa maal jedha? Seera jechuun kan ittiin uummanni tokko bulu, kan itti waliigalee uummanni tokko ittiin buladhee seera tumate
ittiin hoogganamu jechuudha. Seera jechuun jecha waliigaltee uummataa ta'e uummanni tokko kan fakkeenyaaf heera mootummaa ilaaltu uummanni waliigalee heera kanaan bulaa heera kanaan hoogganamaa jedhee waliigaltee mallatteessee ittiin hoogganamu jechaadha. Yoo badiin raawwatamu kan ittiin itti gaafatamu yoo immoo mirga isaa barbaades mirgi isaa kan ittiin kabajamu jechuudha seera jechuun. Na olaantummaan seeraa naafaa mirkanaa'u jedhee uummanni heera keessatti kan kaa'ate jechuudha. Heera mootummaatiin yoo ilaaltu jechaadha. Daa'imman ofii godhattan yookiin immoo guddifachaan kan fudhattan galmeessisaa. Gaa'ela keessaniif waraqaa ragaa qabaadhaa isinittiin fidin malee yoo gaa'elli diigames waraqaa ragaa qabaachuu barbaachisa. Sababni du'aas haa galmaa'u. Galmeessi ragaalee madda odeeffannooti. Magaalaa fi baadiyyaattis fagoo hin deemtan manaajira gandaa biratti galmooftanii ragaa fudhatu. Kan kana hordofeetu ammayyummaa gabbifachaa jiruuf jireenyaaf ragaa qabaachaa deema. Eejensii galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa Oromiyaa. Ragaa gurmeeffachuun faayidaa hawaasaatiif guddina taateewwan galmeessuun jijjiirama biyyaatiif. Seera jechuun kana jechuudha gaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa. Amma immoo mata duree kan biraa kaasnaa safuu jechuun maal jechuudha kan jedhu immoo eegalla jechuudha. Karaa toora feesbuukii keenyaas akkasumas immoo karaa iimeelii keenyaa deebisuu dandeessu. Safuu jechuun maal jechuudha? Safuu jechuun kana jechuudha, sana jechuudha, safuu jechuun kanaaf kana jechuudha jettanii deebisuu dandeessu. Har'aaf kanneen karaa feesbuukii keenyaa yaadannoo kennitan Garramoo Goobanaa jedhama. Gobbuu Sayyoo Aannoo irraa jetteetta godina Wallagga Bahaa. Aannootti baradheeraanni Garramoo. Gaaffii dhannati gaafattee gaaffii kee kanammoo ogeessa seeraa gaafannee yookaan immoo qaama dhimmi ilaallatu gaafannee sii deebisna waan ta'eef har'a dhiyeessuun barbaachisaa natti hin fakkaatu. Yeroo taanutti gaaffii kees deebiis qabannee dhiyaanna jechuudha. Tamasgan Badhaasaa yaa warra safuu seeraa akkam nagaa keessanii isin hordofaa jirra jabaadhaa. Walaloon Kumaa Safaraa baay'ee nutti toleera jettaniitu nutis baay'ee nutti tola walaloon Kumaa Safaraa ergaa garaagaraa waan of keessaa qabuuf. BCS Best jettetta maqaa feesbuukiiti. Dhugaadha qophiin keessan baay'ee namatti tola akkuma kanatti itti fufaa jettan baay'ee galatooma. Qophiin keessan gaariidha qofaatu hin ta'in maalitti daballu kanatti dabalaa kanarraa hir'isaa yoo jettan immoo baay'ee nutti tola. Balaachoo Chaappaa Magariisaa. Chaappaan Magariisaa kun barani raadiyoo Itoophiyaa hojjechaa ture. Tajaajila biyyoolessaa jechuudha. Diraamaa Chaappaa Magariisaa jedhu tokkotu jira ture. Anis irratti hirmaachaan ture. Tarii nama kana barreessite dhiyoo ta'e karaa lakkoofsa bilbila keenyaatu nu qunnamte natti tola. Isin jaallannaa mee furiin aadaa moo gocha baramaadha kan jedhu irratti waa hojjedhaa jettee furiin maal jechuudha? Anaafis jechi kun haaraadha waan ta'eefi mee isa kanarratti namoonni waa beektan yoo jiraate nu bilbila yaada irratti kenna. Atis immoo nu bilbiliiti nu dubbisi. Chaappaan Magariisaa kun xiqqoo ishee sammuu koo keessatti waan hafteef kan duriiti waan taateef diraamaan kun yoo sidha ta'e kan barreesse Chaappaa Magariisaa kana karaa lakkoofsa bilbila keenya 011-470-8080 nu qunnamuu dandeessa. Waan nu barreessitaniif hunduma keessanuu guddaa sin galateeffannaa. Safuu jechuun maal jechuudha? Isa jedhuun torban dhufu jalqabne immoo wal argina. Egaa sagantaan keenya kanarraaf jennee qindeeffannee kan amma ammaatti daawwattan fakkaata. Waan nu wajjin turtaniif waan nu daawwattaniif guddaa sin galateeffanna. Ulfaadhaa fayyaa ta'a. Torban dhufu immoo sagantaa wal fakkaatuun wal geenya nagaatti. Safuu seeraa, safuu seeraa, safuu 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 seeraa.